Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wayita eebbaa hidha haaromsaa Itoophiyaan gabbisa niwukileeraa akka eegaltu himanii turan. Yaaduma kana jabeessuuf ammoo gara Raashiyaa Mooskootti imaluun pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin wajjin mari'achuun himame. Kana hordofeef ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Dimixiyoos Geediyoon gita isaanii kan Raashiyaa wajjin wal arguun waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'utu himame. Gama biraatiin ammoo Yuunivarsiitiin Bahar Daar digirii lammaffaa Niwukileer Injineeringiitiin barsiisuu akka eegalu ibse. Yaada kanarratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed ammoo Itoophiyaan gabbisa niwukileeraa kan eegaltu yoo ta'e kana booda hidhaa kan biraa hojjechuu hin dandeessu. Kun yaada biyyoota akka Yuunaayitid Arab Imireetii fi biyyoota lixaatii waan ta'eef dura dhaabbachuun barbaachisaadha jechuun dhaga'ameera. Nagaan daganne daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya qophii keessoo Oromiyaati. Qophii keenya qophii keessoo Oromiyaa torban kanaatiin dhimma ijaarsaa anniisaa niwukileeraa Itoophiyaan eegaluu jirtuu fi akeekkachiisa Jawaar Mohaammed kenne ilaalchisee waan qopheeffanne qabnaatiin haga xumuraatti nu faana bu'a. Biyyi waggoota torban darban waraanaan hedduu miidhamtee lammiileen ishee miliyoonaan lakkaa'aman ajjeefamanii miliyoona hedduun buqqa'anii beelaa fi hongee gaaga'amni mirga namoomaa hamaan hidhattootaa fi waraana mootummaan raawwatamuu hammaatee biyyoota nagaa waaraa hin qabne jedhamuun akka addunyaatti farrajamte Itoophiyaan dhiyeenya kana gabbisa niwukileeraa kaayyoo nagaaf oolu akka eegaltu beeksisteetti. Itoophiyaa keessatti waggoota dhiyoo as keessumaa bara bulchiinsaa Abiyyi Ahmad meeshaaleen waraanaa ammayyaa biyya alaatii bitamanii galan lammiilee nagaa irratti shaakalamaa turuun ni yaadatama. Kanaaf ammoo diroonii gosa garaagaraa Tarkii, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Chaayinaa irraa galchuun lammiilee nagaa gabaa fi manni waaqeffannaa osoo hin hafin akka baalaatti ittiin harcaasaa turaniiru. Egaan biyyi lammiilee ishee akkasitti daguugaa jirtu akkamitti niwukileera kaayyoo nagaaf oolchitii kan jedhu gaaffii bu'uuraa kaasa. Gama biraatiin xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimma gabbisa niwukileeraa kana cimsee balaaleffateera. Jawaar wanta kana duuba kan jiru biyyoota lixaatii jedheen. Kunis ammoo Itoophiyaan hidha haaromsaa dabalatee laggeewwan ishee biroo irraa akka hin fayyadamne gochuufi jedheen. Yaadota Itoophiyaan gabbisa niwukileeraa kaayyoo nagaaf oolu akka eegaltu kan ifatti qondaalota olaanoo irraa dhagahame gaafa eebba hidha haaromsaa ture. Gaafas muummichi ministeeraa akkas jedhanii turan. ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች። Muummeen ministeeraa guyyaa eebba hidha haaromsaa akkas haa jedhanii malee isa dura wayita Dr. Warqinee Gabayyoo durataa olaanaa IGAD ammaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turanitti gita isaanii kan Raashiyaa Sergee Laavrov wajjin wal arguun haala itti Itoophiyaan gabbisa niwukileeraa eegaltuu irratti mari'achuun ni yaadatama. Buufataaleen niwukileeraa ijaaramuuf yaadame kunneen tajaajila fayyaa fi qonnaaf akka oolu kan eerame yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 Itoophiyaan Raashiyaa waliin waliigaltee mallatteessitee turte. Dhimma kana erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ifoomsanii booda ammas biyyoonni lamaan waliigaltee kan biraa kamisa darbe gaafa fulbaana 25 bara 2025 Raashiyaatti walii mallatteessaniiru. Waliigaltechi hoogganaa dhaabbata Atomic Energy Raashiyaa Alexis Likaacheevii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximixiyoos gidduutti mallatteeffame. Waliigaltechi hoogganaa dhaabbata Atomic Energy Raashiyaa Alexis Likaacheevii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximixiyoosiin mallatteeffame. Waliigalteen kun raatamii fi dhaabbanni humna elektirikaa Itoophiyaa keessatti gabbisa humna niwukileeraa akka ijaaraniif tarkaanfii raawwii kan akeeku ta'uu himameera. Waliigalteen kun bakka muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin jedhanitti masaraa Kireemliin keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u biyyoota lameen dhimmoota fayyaa fi raayyaa ittisaa irrattis maree gaggeessaniiru jedhame. Vilaadimeer Puutiin wayita waliigalteen kun mallatteeffamu Itoophiyaan michuu amanamtuu Raashiyaatii erga jedhaniin booda bara 1898 kan eegale walitti dhufeenyi biyyoota lameenii itti fufeenya guddataa jiraachuu dubbatan. Raashiyaatti kan gaggeeffamaa jiru foorumii atomikii addunyaa irratti kan hirmaataa jiran muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad piroojeektiin kun walitti dhufeenya Raashiyaa fi Itoophiyaa kan guddataa dhufeef mallattoo tokko jedhaniin. Innis Itoophiyaaf madda anniisaa akka filannootti dhiyaate kan biraa ta'uu ibsan. Gabaasni humna niwukileeraas Itoophiyaatti faayidaa anniisaa maddisiisuu qofa akka oolamus akeekaniiru. Handhuura gabbisa niwukileeraa Itoophiyaan ijaaruu karoorfattes laaboraatoorii fi giddugala leenjii kan of keessaa qabu ta'ee dhaabbilee muuxannoo qabaniin kan ijaaramu ta'ee hojiin ijaarsa isaas waggaa 5 haga 7tti kan xumuramu ta'uunis ibsameera. Humna niwukileeraa kanarraa anniisaa elektirikaa maddisiisuuf Itoophiyaan karoorfachuu kan himan aangawaan kun
handhuura gabbisa niikuleeraa kana ijaaranii xumuruuf xinnaatu waggaa 10 akka fudhatu eeranii Kooriyaa, Yuunaayitid Isteetii fi Raashiyaan teekinooloojii gabbisa niikuleeraa qabaachuus ibsanii kana keessaa Itoophiyaan kan Raashiyaa filachuullee ifoomsan. Gama biraan ejensiin Inerjii Atamikii Idil Addunyaa teekinooloojii niikuleeraa kaayyoo nagaatiif fayyadamuuf tattaaffii Itoophiyaan eegalteef deeggarsa taasisuu mirkaneessuu Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaa beeksisee ture. Akka ibsa kanaatti Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Ballaxee Mollaa fi Daayirektarri olaanaan Ejensii Anniisaa Atomikii Idil Addunyaa Raafaayil Maariyaanoo dhimma buufata niikuleeraa Itoophiyaan ijaaruuf deemtu ilaalchisuun mari'ataniiru. Qondaalonni kunneen yaa'ii waliigalaa Ejensii Anniisaa Atomikaa Idil Addunyaa fulbaana 15 haga 19tti Oostiriyaa Veenaatti geggeeffamaa ture irratti waliin hirmaataniiru. Dhimma niikuleeraan wal qabatu abbummaan kan hordofu Ejensiin Anniisaa Atomikaa Idil Addunyaa sochii Itoophiyaan taasisaa jirtu kanarratti Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii irraa ibsi argateera. Kanaanis akkaataa itti fayyadama sagantaa anniisaa niikuleeraa Itoophiyaa karaa nagaa deeggarsa dandeettii humna namaa fi dhimmoota biroo kanaan wal qabatu irratti mariis taasisaniiru. Daayirektarri olaanaa Ejensii Anniisaa Atomikii Idil Addunyaa Raafaayil Maariyaanoo ejensichi Itoophiyaan anniisaa niikuleeraa kaayyoo nageenyaaf qofa itti fayyadamuu akka deeggaru ministeerichaaf mirkaneessaniiru. Daayirektarichi dhimmoota kana waliin wal qabatan irratti Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin mari'achuu isaaniillee eeraniiru. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaa Dr. Ballaxee Mollaa gama isaaniitiin Itoophiyaan sagantaalee anniisaa niikuleeraa karaa nagaa dhugoomsuuf bu'uura ta'an hojiirra oolchuuf tattaaffii guddaa taasisaa jirtuuf tumsa ejensichaa itti fufinsa qabu akka barbaadan eeran. Daayirektarri Ejensii Atomikii Idil Addunyaa Raafaayil Maariyaanoo yeroo lama waa'ee anniisaa niikuleeraa irratti Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin haasa'aniiru jedhame. Kunutuu kanaan jiru Yuunivarsiitiin Bahar Daar bara kana barnoota niikuleer injiinaringii barsiisuu ni eegalaa jedhame. Yuunivarsiitiin Bahar Daar bara kana digirii lammaffaan niikuleer injiinaringii barsiisuu akka eegalu diiniin sagantaa digirii lammaffaa Inistituutii Teekinooloojii Yuunivarsiitii Bahar Daar Seenaa Maarqos Baantee miidiyaalee biyya keessaatti himaniiru. Barattoota barachuuf fedhan galmeessaa akka jiran himuun galmaa'uudhaaf keemikaal injiinaringii, mekaanikaal injiinaringii, keemistirii, fiiziksii akkasumas muummeewwan kana wal fakkaataniin digirii jalqabaa qabaachuu akka qaban yuunivarsiitichi ibsuu dhaabbati pireesii Itoophiyaa gabaasee ture. Kunutuu kanaan jiru xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad yaada dhimma gabbisa niikuleeraa Itoophiyaan eegaluuf jirtu irratti kennee tureen dhimmi kun dhimma baay'ee itti yaadamuu qabuu fi waliigaltee dogoggoraa lammiilee biyyattiillee miidhuu danda'u ta'uu ibse. Jawaar dhimma kana wajjin wal qabsiisee yaada isaa haala itti aanu kanaan ibsa. የኒኩለር ሪአክሽን እንትን ኢነርጂ መገንባት የተፈለገበት ከእንግዲህ በኋላ በተለይ በአባይ ጋር በተያያዙ ወይም በአባይ ተፋሰሶች ላይ ትሪቡተሪዎች ላይ ሌላ ግድብ ላለመስራት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሌላ ግድብ እንዳንሰራ ብር እንሰጣችኋለንና ኒኩለር ገንቡ የኒኩለር ሪአክተር ገንቡ የኒኩለር ኢነርጂ ገንቡ ከተባለ ይሄ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም የውሃ ሀብታችንን የመጠቀም መብታችንን የሚገድብ ምንም አይነት ስምምነት ውስጥ መግባት የለብንም። ይሄ ጭምጭምታ እውነት ከሆነ በአባይ ተፋሰሶች ላይ ሌላ ግድብ ላለመገንባት ቃል ገብተን ብር ተሰጥቶን የኒውክሌር ኢነርጂ ፕላንት የምንገነባ ከሆነ ከፍተኛ ሀገራዊ ኪሳራ ነው። ምክንያቱም ይሄን ውሃ ወደፊት ዋናውን አባይ ብቻ ሳይሆን ወደ ትሪቡተሪ የሚገቡትን ወንዞች ለኤሌክትሪክም ለሌላም ጉዳዮች መጠቀም እንችላለን። አሁን ያለው የኢትዮጵያ የግድቦች በቂ ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ላላት አቅም። ስለዚህ መስመር ዝርጋታ ላይ ሌሎች ላይ ማዋሉ ይሻላል። እንዲህ አይነት ህዝብን ለማስፈንደቅ ከሆነ ዝም ብሎ ህዝብን ለማስፈንደቅ ከሆነ is fine. But if Abiy is serious ወደ ኒኩለር ኢነርጂ መገንባት ፕላንት መገንባት የሚሄድ ከሆነ በጥንቃቄ መከታተልና በጥንቃቄ ዝርዝሩን ማወቅ አለብን። ይሄንን እኛም ከታተላለሁ ሁላችሁም ተከታተሉ። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የሀገር ኪሳራ ሊያስረን የሚችል ሪሜምበር በኮሎኒያል ጊዜ 1959 መሰለኝ የተፈረመው ስምምነት ነው ግብጽ እስከዛሬኛ ላይ ስትጠቀም የነበረው። አዲስ በማንኛውም ጊዜ በወንዛችን ላይ ግድብ የመገንባት መብታችን ፈጽሞ ሊገደብ አይገባም። ምንም ያህል ለምን $1 ትሪሊየን አይሰጡንም? We should not accept any agreement on this issue.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keessa Oromiyaa torban kana gaammaatti hordoftan ture. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse ana Maanu'eel Laggaati. Gama ogummaa suur-sagaleetiin ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keessa Oromiyaa kan biraan haga walitti deebinutti nagaatti.